matara si kore nagasi dubbiso malif si bubaya silamu kinjiro kanitte katani silana minjiro Badia galala faloni Oromia tiana misomi Badia galala faloni Ya shumari ya shumari misomi Badia galala faloni Oromia tiana misomi Badia galala faloni Oromia tiana misomi Yo Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment arra guyyaan sanbata gaa akkuma beekamu qophii shakifii sanbata Forex Entertainment irraa dhaggeeffatu biro qabannee dhihaannee jira. Akkuma torban dabree godinaalee yookaan kutaalee Oromiyaa kudha kan jiran keessa godina Booranaa keessa shaahin godhaa turre arramoo bakka ajaa'ibaa takka isin geessineeti fashee jennee qophii ajaa'ibaa isin geenya arragaa akkuma nu gartan kanatti godina kam jirra uffata keenya laaltanii tilmaamuu dandeessan arraan tana godina Arsiiti jirra arsoomni qorsoomaa jedhama. Nike duddachiisa sirbitirri koo si barsiisa. Arraan tanagaa godina Arsii dheenee wantoota ajaa'ibsiisoo naannoo san jiran ummata Arsii, ummata Bashaash, ummata Goota, ummata Hayyuu ajaa'ibaa kana keessa isin naannessinee wantoota godina Arsii keessatti argaman tokko tokkoo fi ummanni Arsii ammoo aadaa Oromoo keessa aadaan Arsii maal fakkaata waan jedhu kutaan Arsii kutaa akkamii waan jedhu wantoota tokko tokko kan isin beektan isin yaadachiisuuf kanneen hin beekne ammoo isin barsiisuudhaaf Arsii keessa jira arsoomni qorsooma akkuma jedhan arraan tanagaa Arsii keessa fashee jechuuf deemna qophiin keenya shakifiin sanbataa akkuma gartan kanatti eegalee jira hanga dhuma sagantaa teenyatti ammoo nu waliin turaan afeerraa teenyatan kabajaadha. Daawwattoota keenya akkuma jalqabarratti biraan ibsuudhaaf yaaletti akka kanatti kan nu babbareechee isin fuuldura nu dhaabe mana uffata aadaa haadha caayaa yookaan weellistuu Gaaddisee Shamsaddiin egaa uffannaa aadaa kana bifa barbaadanii diizaayin gootee isiniif qopheessuudhaaf akkasumas ammoo aadaadhuma orjinaala sana kan Oromiyaa kudha tokko hundasaa jechuudha isii biraa argattu namoonni biyya adda addaa jirtanuu ajajachuudhaan karaa lakkoofsa bilbilaa kanaan isii quunnamtanii ajajachuu ni dandeessu warri Kaayiroo keessa jirtanus mana uffata aadaa Oromoo haadha caayaa yookaan Gaaddisee Shamsaddiin quunnamu haloo jettanii waan barbaadan argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment qophii keenya shakifii sanbataa guyyaa irraantanaa akka isin agartan kana babbareednee taa'aa jirra. Godina Arsii uummata safuu fi duudhaa mataa isaanii qaban bira jirra. Oromoon beektaa bunaa fi nagaan dhabinaa jechuudha. Akkasitti shaf jenneeti kan walitti deebinu ta'a.
Oromoon Arsii gurmuu ummataatiin fi bal'ina qubsuma lafaatiin Oromoota biroo irraa kan caalu yoo ta'u sikkoo fi mandoo jedhamee bakka lamatti qoodama. Oromoon Arsii Oromoo biraatiin adda ta'uu baatullee sirna fuudhaa fi heerumaa sirba weedduu ilaalii faaruu hamaamota geegayoo dhawata ayyikkoo fi kan kana fakkaatan adda addummaa ni qabu. Jechi Arsii arsooma arsichaa fi arsummaa yookaan arsii hood jedhamu hundi nama dhaloota gosa Arsii qabu kan ibsu yoo ta'u arsoomni maqaa hiddaa fi dhiiga tokkummaa fi yaboo yookaan waadaa Arsiin ganama walitti kennatte dhaamsa akaakilee fi abaabileeti. Arsoomni nama ilma Arsii ta'e mara biratti maqaa kabajaa jaalalaa fi obbolummaati. Ummanni gamaa gamanaa waabee jiru hundinuu Arsii jedhamee beekama. Daangaan lafa qubsuma gara ummata kibbaatiin Silxee, Maaraqoo, Alaabaa, Sidaamaa wajjin yoo ta'u gara biraatiin Gujii, Boorana, Ituu, Anniyyaa, Karrayyuu, Tuulamaa fi Ogaadeeniin waldaan keessa. Akaraasiin diibe mataa kee akki baasuu diibe abbaan kee ishomoolee heerumni noollee jedha Oromoonni Arsii yeroo cidhaaf geggeessan. Nutis waa malee miti kan weeddoo kana isiniif tarreessine. Har'a sirna aadaa fi fuudha heeruma Oromoota Arsii isiniin wal barsiisa akka irraa waa barattan abdiin qaba. Oromoon aadaa isaa, eenyummaa isaa, seenaa isaa akkaataa itti ibsatu hedduu qaba. Hunda isaa isiniif tarreessuun hanga urjii lakkaa'uu ulfaatullee akka fakkeenyatti aadaa nyaata uffannaa fi fuudhaa fi heeruma ayyaaneffannaa waraana bulchisuu wal gargaarsaa fi kanneen biroo hedduu kaasuun ni danda'ama. Akkasumatti ammoo aadaan Oromtichaa hammam akka bal'atu tilmaamuun nama hin rakkisu. Godina Arsii jechuun lafa goototaa fi hayyoota hedduu Oromoof gumaachite yeroo taatu burqaa atileetota gurguddaa addunyaa tanaati. Atileetonni fiigichaan biyyaa fi ardii bira dabranii addunyaa keenya ajaa'ibsan hedduun addunyaaf gumaachitee jirti Arsiin. Daraartuu Tulluu, Faaxumaa Roobaatii hanga ilmaan Dibaabaa fi Sifana sanitti Qananiisaa Baqqalaatii hanga Hayilee Gabrasillaasitti leencota addunyaan agarteen beekne yeroo jalqabaatiif addunyatti kan agarsiifte lafa ilmaan Arsii sikkoo fi mandooti. Godinni Arsii egaa dawoo qorqee Finqillee haroo Abijaataa fa'aa akkasuma haroo Shaallaa akkasuma bineensotaa fi allaattiiwwan uumamaan adda ta'an hedduu kan of keessaa qabudha. Arsii jechuun gosa Oromoo keessaa isa hedduminaan baay'ee ta'edha. Jireenyi uummata Arsii kan qonnaa fi horii horsiisuu irratti hundaa'edha. Lafti Oromoon Arsii irra qubatee argamu oomisha midhaan nyaataa fi baay'ee mijataa kan ta'ee fi qilleensa baddaa fi badda dareedhaan kan badhaafamtedha. Sheekoo Oromoo Arsii keessatti dubbatamu haala jireenya uummata Arsii maal akka ta'ee fi diinagdeen isaanii maal irratti akka hundaa'e kan nama hubachiisuu danda'udha. Fakkeenyaaf faaruun loonii Oromoo Arsii jidduutti baay'ee beekamaadha. Kan jechuun Oromoon Arsii akkuma Oromoo naannoo biraa loon horsiisee akka jiraatu nuuf ibsa. Faaruu loonii kana keessaa ana haa lolanii loon malee hin tolanii daalee suuraa kiyyaa daalee suuraa bakkuma siif tahee laalee bulaa. Faaruu kanarraa wanni hubatamuu qabu keessaa tokko loon Oromoo Arsii keessatti bakka inni qabuu fi jaalala Oromoon Arsii looniif qabu hanga naannoo looniif mijataa tahee deemanii barbaadutti looniif wareega barbaachisaa ta'e kafalan jechuudha. Shaqii fi Sanbataa akkuma itti fufetti jira. Qophii keenya keessatti gaa wantoota garaagaraa kan Arsii fi arsooma wal qabatu garaagaraa haafnee akka isin gartan kanatti isiniif dhiyeessinee jira. Kana keessatti garuu caaltuu waa'ee fuudhaa fi heeruma Arsii yeroo dubbattu waa'ee gabbaraa irraa hambifte. Gabbara Arsii. Gabbara irraa hambifte. Maal bakka ta'e beenu? Haafuu barbaadee jiru. Gabbara nuti gabbaramnu malee dhalaan gabbarumtu malee yoo fuudhamte kabajaan qabdu saniif. By the way, gabbarri haafuu sirba jiru. Gabbarri haafuu dhiirri galee haarafu. Raggannee ta'e yoo fuute gajjettee jiraata gubbaan ijaan babaasu. Egaa Oromoo Arsii biratti gabbarri hedduu bakka guddaa qaba. Akkasuma gabbarra Oromoo biraa biratti beekamu irratti qo. Baalaansiin isaanii ol kaadha. Gara biraatti ammas dubara gaafa kan nu deeman dubara gurguruu jaa. Akkas. Arsii biratti dubara yeroo kan nu deeman intala teenya gurguruu deemna yeroo jaamanii dubbatamu dhageenya. Sababni isaa intala bituu yaana ni sababni akkas jaamuuf intala akkuma dhugaatti gurguruu jechuu osoo hin ta'e
intala kennu Kanna itti jawu kanaatu jechuudha. akka artitti intala gurguruu jaa Gurgurachaa, karaa wal qabatee intala immoo gurguraa. akka oromoo artii biratti gabbarri bakka guddaa qaba akkasuma xiqqoo qaaliidha. Sirriidha sirrii gootan. Addunyaan qaaliidha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya shikii sanbata guyyaa sanbataa bareedaa akka qabaattaniif fashii jennee bifa nu gartan kana arsii keessa gaa isin naannesaa jirra. Akkasuma wantoota garaagaraa keessanii qoonneerraa akka waan hedduu irraa baratan abdii qabna. Egaa akkuma beekamu shakkii sanbataa tokko lama jennee gara xumuraa irra geenyee jirra. Gaafa arsii deemnu arsii biraa wanti hin hafne waan tokkotu jira keessatti godaannisa bara baraa yoomuu uummata Oromoo keessaa hin baane jechuudha. Gaafa arsii kaasnu aanoleen biraa hin hafu. Egaa seenaa kana keessatti yookaan shikfii sanbataa kana keessatti erga arsii seennee aadaa fuudhaaf heerumaa aadaa Oromoon arsii hundi qabdu tokko tokko kaasne amma immoo seenaa aanolee waan gabaabaa tokko isinitti himnee walitti deebina. Oromoon gootummaa dhiheenya kana osoo hin taane kan durirraa gonfateedha. Ragaan kana ammoo wareegamni inni naannoo isaa Oromiyaarraa fi biyya isaa Itoophiyaarraa diina qolachuuf kafale ragaa namaa Oromoo dhiisi namni ormaatu hin haalleedha. Oromoo yeroo hedduu diddaa gabrummaarraa kan ka'e mootummaa Habashaatiin kokkee wal qabaa turee jira. Fakkeenyaaf lolli gaafa aanulee lola mootummaa Habashaatii fi Oromoota gidduutti adeemsifameedha. Harma muraa fi harka muraan aanulee yakka suukanneessaa Minilik uummata Oromoo artirratti raawwateedha. Uummata Oromoo arsii bakka aanulee jaamutti walitti qabuudhaan dhiirarraa harka mirgaa dubartirraa ammoo harma muruun gocha suukanneessaa kanarratti raawwate. Kanas kan raawwate ajajaa gita bittaa arsii godhuun kan Minilik muudate Raas Daargeedha ture. Ajajaan waraana Minilik uummata arsii nagaa fi araara dubbannaa koottaa jee aanuletti akka walgaa yaame. Uummannis nagaa buusuuf jecha yaa'ee walitti qabame yeroo kana karaa dhiphoo keessan nama tokko tokkoon akka dabran itti hime. Yeroo namoonni karaa dhiphoo kana keessa dabran achitti qabuudhaan warra dhiirarraa harka mirgaa muranii morma isaaniitti fannisanii gallakkisan. Dubartootarraa ammoo harma muraniiti mormatti rarraasan. Harma muraa aanolee harmee harma muranii dhiiranii falaasanii harka irraa jiranii. Namoonni guyyaa sanaa achitti walitti qabaman tilmaamaan yoo xiqqaate hanga nama 1,000 yoo ta'an barreessitoonni tokko tokko ammoo hanga 3,000 illee baay'achuudha danda'anii jiran. Uummanni nagaa dubbachuuf waan dhaqeef ofirraa ittisuuf illee meeshaa waraanaa hin qaban turan. Gocha kana warri Habashootaa kan raawwataniif uummata arsii haaloo ba'uu fi salphisuufi. Uummanni arsii leenjisoo diigaadhaan durfamuudhaan waggaa 8 loltoota Minilik moo'ee waan deebiseef kana haaloo ba'uudhaaf kana godhan. Kana qofa osoo hin taane uummanni sodaatee akka isaaniif bula godhuudhaaf ture. Siidaan aanolee siidaawwan yaadannoo Oromoota gita bittaa dura dhaabbachuudhaan yeroo garagaratti wareegamaniif ijaaraman keessaa isa tokkodha. Siidaan aanolee godina arsii magaalaa Itayyarraa gara harka mirgatti fagaateetti argama. Bakki siidaan aanolee kun itti argamu bakka Oromoon arsii waraana Minilik taa'ee yeroo san dura dhaabbatee gatii baasaa turedha. Oromoonni arsii warra nafxeenyaa ofirraa ittisuu keessattuu bara 1981 hanga 1886tti lola guddaa taasisanidha. Lafa bal'aa san qabachuudhaaf bara 1882 hanga 1887 jidduutti duula marsaa 6 gaggeesseeti jira. Qorattoonni seenaa akka himanitti uummanni arsii sirna gadaa jalatti gurmaa'ee diina ofirraa ittisuuf yaalullee meeshaan hidhatanii turan kan Minilikiin hin gitu ture. Barreessaan seenaa lammii Faransaay Maarshaal di Salvaayik ragaa harkaa fi harma muraa hanga ta'e tokko ol kaa'uu danda'uu isaatis ni dubbata. Barreessaan kun kitaaba bara 1901 barreesse keessatti lola aanoleetiin waggoota 15 booda jechuudha namoota harki murame ija ofiitiin argee barreessuu kan danda'edha. Minilikii fi Zawdituudhaan raawwate. Maalummaa saba tokkoo isa irraa beekuudhaaf kan dabre qorachuun hedduu barbaachisaadha. Yaadannoo wareegamtoota aanoleetis kanuma ragaa baha. Diizaayinii fi ijaarsi siidaa aanolee gochi badii gita bittaa sirna nafxeenyaa uummata Oromoo irratti raawwatame akkaataa fi bakka wajjin kan ibsudha.
Egaa akkuma beekamu Arsiin sirbii Arsii keessatti reegeedhaan wal fakkaata. Sirbii reegeen kun Arsiirraa fuudhameeti inni gara reegeetti ammayyeeffamee fidame jechuunis ni jira. Oromoo biratti gaa Oromoon kutaa kudha takkaniitu wanti mataa isaa qaba, biitii mataa isaa qaba. Oromoon kun biitii adda addaa qaba. Bakka hundatti fakkeenyaaf biitii shaggooyyee jira, biitii ragadaa jira. Waltumee gattumee jira. Akkasuma tirriitu jira. Arraan tan osoo deemnu tirrii bira geenye jirra. Tirriin kun reegeedha. Wal fakkaata. Waa'ee kanaa gaa hojii kiyya keessatti entiraan jennu waa'ee aartiiti. Gaafa tirrii kana kaasnee jennu reegeedha wajjin wal fakkaata. Al tokko tokko reegeen kun ka'umsi isaa tirriirraati kan jedhamudha. Kan jedhamu jechuudha. Yookaan immoo keessattiifaa uummanni Jamaayikaa garri caalu Shaashamannee keessa jiraata. Shaashamannee keessa gaafa jiraatanu sirboottan isaan sirbanu tirriidhumaaf reegeen garaagarummaa tokko hin qabu jechuudha. Kanaafuu waan wal fakkeessu yookaan immoo reegeen kun eessarraa akka ka'e yookaan tirriirraa akka ka'e waan tokko waan nama shakkisiisu wayii hin qabu waan wal fakkaatu qaba waan ta'eef kanaaf Joorj Abbuu tirriidhaan sirbina keenya barreegeen jedheetu inni kan inni sirbe jechuudha. Kinaan galoo gubbaatti teennee tirriidhaan sirbina keenya barreegeen laakinaan galoo gubbaatti teennee tirriidhaan sirbina keenya barreegeen wal qabannee sirbina reegee wal qabnee mul'isna daakeen reegeedhaan sifi mataa kee ragadimee aadaa keetiin boonimee seenaa keetiin booninaa kunumti aadaan keetiin booninaa'u booninaayi booninaa beekime Aadaan kenna kana afaan kenna kana laalimee beekime Aadaan kenna kana afaan kenna kana dhaga'imee tirriidha reegeen teenya gatturechisaaf shaggooyyee amma oolee iyyaasa kennuuf kunkummee ayyoo kamna injiru kakenya gitu sena bareda kamna injiru kakenya gitu mesha afaya oromo kumnilembitu ada bareda kamna injiru kakenya gitu sena bareda kamna injiru kakenya gitu mesha afaya oromo kumnilembitu. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment arra guyyaa sanbata qophii keenya shaqii sanbataatiin waliin fashion waliin jecha akka turtan shakkii tokko illee qabnu qophii keenya shaqii sanbataa akkana bareennee fashion jennee akkasitti argamnu kan nu godhee sponsorrii uffata bareedaa kanaan akkana bareechee aadaa Arsii bareedaa kanaan akkana nu faayee mana uffata aadaa haadha caayaa kan magaalaa Kaayiroo Shaaratuutaa yookaan Tuutaa Street irratti argamu obboleettii teenyaa artisti Gaaddisee Shamsaddiin bira deemtanii lakkoofsa armaan gaditti argamu kanaan uffata aadaa babbareedaa akka barbaadanitti bifa ammayyaawaa fi kanneen orjinaala yookaan uffata aadaa dur jechuudha bifa bittaa fi kiraatiin irraa argachuu dandeessanii hello yoo jettanii waan barbaadan bakka barbaadanitti isin dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Egaa qophiin keenya irraaf qopheeffannee kanaan gaamma itti jechaa turtan kana torbaan dhufu laata godina kam haadheenu godina dheqaa isin nuun jettan deemnee dhequudhaaf nuti yeroo mara galaa keenya qopheeffannee farda keenya fe'annee qophooynee isin eegaa jira garuu godina kam haadheenu comment irratti nu barreessaa hanga torbaan dhufu godina biraatii fi qophii haaraa walitti deebinutti torbaan gaarii nuuf qabaadhaa isin jenna nagatti.